Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii gugubduu waraana bilchiginnaa irratti fudhatu itti fufuun diina du'aaf madoon adabee jira. Haaluma kanaan jimaata darbe muddee 30 fi 31 2022 guyyaa guutuu qaqqaaliiwwan ilmaan sabaa woboon godina lixa shaggar ona daannoo ganda kaarraa fi qarqara magaalaanichaa sayyootti taasifameen humna diinaarraa 35 ajjeesuun 45 madeessee jira. Waraanni bilchiginnaa tarkaanfii woboon fudhachaa jirutti baaraguun humnoota isaa aanota hollaarraa kallattii hedduun gara lolaatti bobbaasus humna woboo dura dhaabbachuu hin dandeenye. Lola kaabarraa waraana deebisuun Oromiyaa bakkoota cufatti bobbaasuun woboo fi uummata Oromoo balleessuuf humnoomni Abiy Ahimad socho'aa jiran cufti du'aaf madoon adabamaa jiraachuun ni beekama. Ittuma fufuun irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa Cibiraan Nadhii Gammadaa Buttaan Eeben Arsii kaleessa amajjii 2023 godina Arsii lixaa aanaa Eeben Arsii keessatti sakattaa woboof bobba'an hattee itti hidhuun rukuchuun battalatti 8 irraa ajjeesuun 12 madoo taasisee jira. Tarkaanfii woboon fudhatu hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufaa. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoof. Waraanni bilchiginnaa godina lixa Harargee ona Ciroo keessatti maqaa sakattaa woboon bobba'an walitti dhukaasuun walirraa ajjeesuun barame. Murni bilchiginnaa lola dhuma hin qabne waraana bilisummaa Oromoon Oromiyaa keessa torban 2 keessatti nan balleessa duula barkum 2018 eegalee dhuma dhabuun lubbuu loltoota isaa fi qabeenyi isaa hedduun kan mancaan yoo ta'u, hawaasni gama qabeenya saamamuu, lubbuun darbuu, buqqa'uu fi jumlaaf saaxilameera. Lola murni bilchiginnaa ilmaan hiyyeessaa goyoomsa fi humnaan itti galchu kanaan kan miidhaman loltoonni faashistii bilchiginnaa engaddaa amajjii 2023 godina lixa Harargee aanaa Ciroo Araddaa Sheek Adam keessatti sakattaa woboof kallattii 2 ba'uun woboo argine jechuun sodaan walitti dhukaasanii nama 5 walirraa ajjeesuun gariin madeessuun woboo akka lolaa oolaniitti gabaafatan. Booda irra gabaasni garee lachuu wal fakkaachuun akka walitti dhukaasan hubachuun kaleessa amajjii 2022 bakkichatti deebi'uun reeffa dhoksaan kaasanii awwaalaa turan. Sababa kanaanis aarii keessa galuun qabeenya uummata naannichaa irraan miidhaa gahaa turuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa ona Ciroo gabaasaniiru. Tiksitoonni impaara Itiyoophiyaa saamicha guddaa qote bultoota Oromoo irraan ga'uu jabeessan. Dabalata isaaf Jaalawwii Mahmud. Maqaa duula marsaa kanaatiin ergamtoonni PP lixa shaggar aanaalee hedduu keessatti sochii godhaa jiraniin saamicha qote bultoota Oromoo irratti raawwachaa jiru. Maddi keenya lixa shaggar aanaa jalduutii har'aata biyyoolessa Oromiyaaf akka himanitti kaleessa amajjii 2023 magaalaa jalduutii ba'uun ganda magaalaa jalduu daangeessitee argamtu ganda Hindhee Dooriitti bobba'uun qabeenya mana keessaa mancaasuun loon saaman. Namoota loon jalaa saamame keessaa obbo Girmaa Daaksisaa loon 5 fudhachuun qabeenya mana keessaa barbadeessan. Obbo Magarsaa Kabbadaa jalaa loon 7 hoolota 10 yoo fudhatan obbo Fiqaaduu Guutaa jalaa ammoo qarshii 80 fudhachuun maddi keenya kun himeera. Maqaa duula kanaatiin saamichi uummata keenya irratti ta'aa jiru hamaa yoo ta'u qabeenya qote bulaa saamuun ilmaan hiyyeessaa beelaan akka dhuman gochuu waan ta'eef uummatni keenya waliif birmachuu fi sagalee walii ta'uu qaba kan jedhan namoota yaada isaanii har'aata biyyoolessa Oromiyaaf qoodanidha. Godina Harargee bahaa aanaa Giraawaa keessatti murni bilchiginnaa uummata nagaa jumlaanidhaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaaf Jaalaqaafan Fayyeera. Murni akka uummata Oromoo biratti balfamaa ta'uu isaa of irratti hin barre of goyyomsu bilchiginnaan hojii isaa jibbamaa kana itti fufuun Oromiyaa bakkoota garaa garaatti hidhaan uummata dararaa saamaa akkasumas lubbuu uummata nagaa duguugaa jiraachuu yeroo hedduu irra deddeebinee gabaasaa kan turre yoo ta'u ammas gochi kun bakkoota hedduutti itti fufee jira. Akka kanaanis baha Harargee aanaa Giraawaa ganda Jaarraa Abbaa Gadaa keessatti torbanoota 2 darban kana qaamoleen murna bilchiginnaa daa'immanii qabee hanga maanguddootaatti uummata nagaa jumulaan mana adabaatti funaanaa kan jiru yoo ta'u namoonni ganda kanarraa
qabamanii gara waajjira poolisii aanaa Giraawwaatti geeffamuun akka hidhamantu dubbatama. Namootni gandicharraa qabamuun waajjira poolisii aanaa Giraawwaa keessatti hidhamanii jiran hedduu ta'anis namoonni muraasni ammaaf maqaan nu qaqqabe Najjoo Jeeyilaal, Jamaaladdiin Mohammad, Araarsoo Kadir, Araarsoo Mohammad Ammee, Sheek Jamaalii fi Moosisaa Mootii kanneen jedhaman yoo ta'u, namootni kunniin yakka tokko dalaganii osoo hin taane Oromoo ta'uu isaanii qofaaf maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu Feesbuukii keessan irratti suuraa waboo maxxansituu fi kanneen kana fakkaatan jechuun murna shiraatiin adamfamanii mana adabaatti darbatamuun dararaa hammaataan waraana sirnichaan irratti raawwataa jira. Achuma godina Bahaa Harargee aanaa Giraawwaa keessatti uggurri sochii torban tokkoon dura kan labsame ta'uu kan dubbatan jiraattonni maqaa labsii kanaanis galgala saayitii tokko booda bakkeetti argamuun yakka waan ta'eef hojii daldalaa Bahaa Oromiyaa godina Harargee keessatti hawaasni naannichaa akkuma aadaa naannichaatti halkan geggeeffatu ergamtoota sirnichaan ittifamuun walqabatee hawaasni aanichaa keessatti argamu hojjetee buluu dadhabaa jiraachuu rakkoon qaala'insa jireenyaa aanicha keessatti akka malee dabalaa jiraachuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Murni biltsiginnaa hidhaa artistoota Oromoo irratti hammeessuun Baashaggar aanaa Boosat keessatti weellisaa Oromoo tokko qabaniidhaan Jaalmurteessaa Bantii dabalata qabam. Murni biltsiginnaa weellistoota Oromoo yeroo gaddaa fi gammachuutti aadaa fi seenaa saba isaanii sirbuun ogummaa isaaniin guddina aartii sabichaaf carraaqan bakka isaan deemanitti jala bu'uun qabee hidhaa jira. Dilbata dheengaddaa Amajjii 1 bara 2023 godina Baashaggar aanaa Boosat magaalaa Boosat keessatti waraanni biltsiginnaa weellisaa Oromoo Kadir Adiishoo jedhamu badii tokko malee qabuun waajjira poolisii magaalaa Boolee keessatti hidhanii jiru. Waraanni murna faashistii PP kun weellisaa kana malees hiriyoota isa gaafachuuf dhaqanillee itti dabalanii akka hidhantu dubbatama. Weellistoonni sagalee uummataa ta'uun osoo beekamu Oromiyaa magaalaa Finfinneen ala hojiif kan deeman yoo ta'e dhimmoota birootti shakkamuun kan hidhaman yoo ta'u torbee darbe keessa weellistuu Faaxee Aniyaa fi ilma weellisaa Daadhii Galaan imaanaa daadhii qabanii hidhuun ni yaadatama. Baashaggar bulchiinsa magaalaa Bishooftuu keessatti saamicha hidhaa fi doorsisni ilmaan Oromoo irratti hammaate. Jaaleeran Gameessaa dabalata qabdi. Waraanni murna biltsiginnaa fedhii hawaasaa dhiisee barcuma siyaasaa Abiyyi Ahmediin tiksuuf bobbaafaman Baashaggar bulchiinsa magaalaa Bishooftuu keessatti ilmaan Oromoo dararaa oolu. Ergamtoonni biltsiginnaa garaa isaaniif jiraatan bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti manneen puulii fi buna shaayii irra deemuun dargaggoota gadi baasanii reebaa fi doorsisaa oolu. Reebichaa fi doorsa irraan ga'an malee qabeenya manneen hojichaa keessa jirullee ni saamu. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa ofiin jedhan magaalattii keessa guyyaa qorannoo nama rakkisaa oolu. Galgala ammoo namoota warshaalee garaa garaa irraa hojii humnaa hojjetanii dadhabanii galan karaatti dhaabuun saamaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kan dhagaatii jirtan oduu raadiyoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Murni biltsiginnaa abbootii qabeenyaa finxaaleeyyii Amaaraa bobbaasuun daldaltoota qamadii godina Arsii Bahaa aanaa Balee Gasgaar akka isaan gabaa Adaamaatti hin geeffanne dhorkate. Dabalata isaaf Jaalaa Caaluu Rooba. Murni siyaasa diinagdee fi hawaasummaan uummata Oromoo duubatti hambisuuf irratti hojjechaa jiru biltsiginnaan daldaltoota Oromoo qabeenya akka hin horanne gabaadhaa baasuun alagaan qabeenyi qonnaan bultootaa akka saamamu gochaa jira. Jimaata darbe muddee 30/2022 godina Arsii Bahaa aanaa Balee Gasgaar irraa daldaltoota qamadii magaalaa Balee irraa bituun gara magaalaa Adaamaa geessuun keeshaa tokko qarshii 3,500tti gurgurachaa turan. Aanaa Arsii Roobee magaalaa Roobeetti dhaabsifamuun abbootii qabeenyaa finxaaleeyyiitti qarshii 3,200 akka gurguratan dirqisiifaman. Daldaltoonni magaalaa Balee ajaja kana diduun yeroo mormanitti gara magaalaa Adaamaatti hin darbitan jedhamuun qamadii isaanii akka fe'atanitti gatii kiraa konkolaataa kasaaraa waliin aanaa isaanii Balee Gasgaaritti akka deebisiifaman taasifaman. Daldaltoonni Oromoo miidhaan abbootii qabeenyaa finxaaleeyyii murna biltsiginnaan deeggaramaniin irra ga'e kun Ashuu Naggasee, Jeeluu Suleemaan, Turunaa Alamuu fi Hajii Abduush Huseen kanneen jedhaman ta'uu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan.
Godina Baalee Bahaa bulchiinsa magaalaa Ginniir keessatti murni biltsiginnaa uggura sochii guyyaa 45 kaa'uun uummanni dararamaa jiraachuu ibsatan. Jaalmurteessaa Bantii dabalata qaba. Murni barcuma aangoo isaa of jalatti tiksuuf uummata dararaa oolu biltsiginnaan magaalota Oromiyaa mara keessatti waraanni bilisummaa Oromoo aleellaa geggeessa jechuun uggura sochii kaa'ee jira. Uggura kanaanis kanneen miidhamaa jiran keessaa godina Baalee Bahaatti bulchiinsa magaalaa Ginniir. Bulchiinsa magaalaa Ginniir keessatti kaabinoonnii fi waraanni biltsiginnaa uggura sochii namaa fi geejjibaa guyyaa 45f turu. Kan sochiin namootaa fi geejjibaa galgala sa'aatii 12 booda kan jiran dhorku labsamuun uummanni rakkachaa jira. Labsii bu'uura seeraa hin qabne aanotii fi bulchitoonni magaalaa mataa isaanitti labsachaa jiran kanaan manneen daldalaa dhukkubsattoonnii fi namoonni balaa tasaan miidhaman tajaajila argachuu dhabuun rakkachaa jiru. Labsii kanaan wal qabatee torbee darbe bulchiinsa magaalaa Gindiir keessatti dargaggoota gandaa gamsaa irratti reebicha gaggeessuun tokkoyyuu ajjeesan 10 ol hidhuu isaanii fi sababa kanaan qeerroowwan Oromoo magaalichaa okkora kaasanii turuu gabaasuun keenya ni